Yoel boqonnaa lama rankaa lakkoofsa 28 eenyuun adeemsa achirraa kaanee suuta jennee macaafa qulqulluu akkamitti afur qulqulluu akka laphee nama sani Yoel jechuun kakuu moofaadha raajota xinnoo keessadha achi dhaqaatii achirraa barbaada Waaqayyo ammas bara booddeetti Ela afura ko nama hunduma irratti maalan godha nan dhangalaasa eshi ana afura ko nama hunduma irrattis nan dhangalaasa ilmaan keessaniif intaloonni keessan maal godha raajii dubbatu meen wasi bukkee fundura kee beekuu raajummaa dhaani ilmaan intaloonni keessaniif urboonni keessan ilmoonni keessan maal godhu raajii maal ta'u dubbatu raajiin dubbatamu afura ikiraati Raji fundura dubbatamu afura waaqayyooti. Wanti waa'ee duuba keessa yaadachiisu ekeraadha. Wanti fundura keessatti immoo raajummaadha. Afurri fundura keessatti afura waaqayyooti. Afurri duuba keessatti afura ekeraati. Kanaaf inni halkan kan bofaan saarisu afura ekeraati. Inni booruu akka leenca bofa ajjeesutti immoo afura waaqayyooti. Suma lamaaniin lallaba gosa findeera. Ishi. Imamma babbaa warri qarreera bulta dhaggeeffadha. Ela emma papa zaatini argan bolani dua bolani alota bojiru margalo abjun afura waaqayyo samudura matagarsiisuudhaan obboleessa raajummaati qaajawun afura ekiraati imamma papa isaan maal godhu jedha abboonni keessaa afura namoonni maratti afura godhangalaasaa mallattoon nama afura waaqayyo fudhate waa'ee boru haasaa namoon mallattoon nama afura waaqayyo qabne waa'ee duubaa haasaa mallattoon nama afura qulqulluu qabu caammaa isaa soolii qaba iddoo dhaqu beeka mallattoo warra afura qulqulluu qabne duubatti haasaa arrabni isaanii gaggabaabaadha waa'ee duubaa sammuu isaanii fuulli isaanii gurraacha sammuu isaanii xiqqoo hukiyyee dargaggoonni keessan immoo shanjaa torba saddeet sagal fuudhutoon taane mul'ata argu waan murtaa'u beeku biyyaa fi ilaalu ofii ilaalu iddoo kana bara sabootteedha ani waaqayyo afura ko nama hundumarratti dhangalaasa afura ko nama hundumarratti maalan godha nan dhangalaasa waaqayyo nama loogu waaqayyo nama qoodu dhaggeeffadha waaqayyo nama loogu waaqayyo maalin godhu nama qoodu kanaaf waaqayyo akka nama loogne akka nama qoonne maal godhe gaggabaasuun dubbadhe waan namootaaf yoo xiqqaatee waan sadii afur ol jedhee tokkoffaan nama hundumaa warra lafarra jiru hundumaa haraara godhu lammaffaan nama hundumaaf ilma isaa kenna sadaffaan nama hundumaaf afura isaa dhangalaasa shanaffaan gaafa dhumus nama hundumaaf dhufa waaqayyo nama hundumaaf dhufa nama hundumaaf afura isaa kenna nama hundumaaf ilma isaa kenne namunduma farara go walla man charges waaqayyo sabade sarinis arara go garu abbato balle sarra kanabe waaqayyo lo iddoo kanatti afura ko bara saboddetti da bara sabodde jechuun bara kakwaara kana jechuudha bara ammaa kana jechuudha afura bodde kana bara bodde jennu gudi kakumo fata kakwaara keessaa yumo bara Yesuus Kiristoos dura adeemee amma afura saatinu akka yoon deeme sini wayya jedhe Yesuus waan ta'eef erga Yesuus deeme booddee kan si jedhe sini kan jedhe nama hundumaa afura isaa kenna jechuudha namni afura waaqayyoon qabne jedha Roomee 8:9 gubbaatti inni kan waaqayyo miti warri waaqayyo afura isaa kenne fi afura waaqayyo keessaa qabanii kan ijoollee waaqayyooti namoonni waldaa keessa oolaniyyuu baastanii raajii ta'aniyyuu afura waaqayyo keessaa hin qabne kan waaqayyo miti jedhe lafa iddoo kanatti isa kana barachuudhaaf macaafa kana barachuudhaaf waan seeggessa jiru dhiphina keessan kana of keessaa fixuudhaaf hubannoo ogummaa qabaatanii nama guddaaf nama guutuu ta'uudhaaf waan tokko dubbadhaa achirraa barumsa guddaa tokko akkasiin baratan barbaada maaliif jennaan otoo keessi keessa waan ta'e kan jedhu otoo keessi keessa waan ta'e barbaadu otoo dogoggora keessarraa fayyuu barbaadanii otoo nama guddaaf nama beekaa ta'uu barbaadanii otoo dandeettii yookaan potenshaal guddaa of keessaa qabdanii otoo eebbatti hin bahin otoo nama guddaan ta'e akkasiin hin duunee fi ergaa fi dhaamsa waaqayyo na keessa kaa'e tokko akkaataa afura qulqulluuti akkasiin ibsuu fi fakkeenyaan kitaabarraa dubbise yookaan fakkeenyaan fuula kitaabarraa arge tokkoon sheebsii godhee darbaa achuma namundumtu akka sanno battan nan barbaada macaafa asirra lallabu caan ani yeroo baay'ee sammuu namaa hiikanii kana yaada fakkeenyoliin ani iddoo garaagaraa fidee sinitti akkasin galutti akkasin galtanii ittiin of jijjiirtanitti fakkeenyin ana sirraa dubbadhu lubbuu keessanii dandeettii keessanii sammuu keessanii fi
faayidaa qabeen jira jedhee waan ayyaaduu fi bara sanumaa keessa ana fura kana mundubaaf nan kennaa. Bara sana keessa namni tokko maal qabachuudha? Hafuura qabachuudha. Namni hafuura waaqayyoo qabne kan eenyu jechuudha? Kan waaqayyoo miti. Sabni waaqayyoo otoo jiru kan waaqayyoo ta'uu dhiisi. Otoo nyaatu kan waaqayyoo ta'uu dhiisi. Kan isaan ilaatu waaqa kan isaan toomasu waaqa kan isaan gargaaru waaqa kan isaan kan waaqayyoo. Yeroo hundumaa harka waaqayyoo irraa waa argachuu barbaadu garuu kan waaqayyoo dhiisa. Maaf gargaaree na waaqayyoo ara deebitii oru deebitii mucaan kun. Yaanni waaqayyoo inni gaariin kan. Sammuu keenya sammurra keenya lamaan jiru kana seera hojjechiimu. Wanti hundumtuu hin darba akkuma dhufe tokko. Bara sabooddee keessa waaqayyo nama hundumaaf yaada waan ta'eef hafuura koo nama foon uffattee lafa jiraatu hundumaaf nan kennaa. Shamarreefis nan kenna, dargaggoofis nan kenna, harmootaaf abbootaaf nan kennaa. Habdii kutachaan badu sabni koo wallaalaa ta'een badu sabni koo jedhe ani saba kootiif nan yaada. Ittiin inni oduulee ani hafuura kootiif nan kennaa. Hafuura kootti dhangalaasa. Maaliif jennaan hafuura abbaa jedhee waamatu keessa kaa'ame jedhee kana booddee sabni koo abbaa akkana waammatuuf ani immoo mucaa koo jedhee akka dhiyyeessa dhageessa dhaquuf hormummaan diinummaan bara sabooddee keessa karaa haraara isa argamu karaa Yesuus. Tokko kudha shan maal jedhaa Qolaasiyaan keessatti Yesuus Kiristoos bifa waaqayyo abbaa inni ijaan mul'ate ittiin namatti mul'atudha. Akkaataa sana boqonnaa tokko Ibroota keessatti immoo maal jedhaa waaqayyo dur karaa abboota keessa dubbachaa ture bara sabooddee kana garuu karaa ilma isaa Kiristoos Yesuus nutti dubbatee nuuni noonnee nu haaressee iddoo kanatti dhaggeeffata dargaggoonni amma ammatti qalbitti hin deebi'in jirtan waan tokko sin gorfadha. Raajota bara kana duukaa bu'ee sin hin miidhu dhaggeeffadha. Dhugaa tokko sin barsiisa. Galgalli keessan akka tolu mana keessa qabanii jirtanii arraba keessa galanni otoo hin bahin akkasiin duutan hin barbaadu. Waca miti of gowwoomsuudhaan akkasiin baddan hin barbaadu. Waaqayyo waan lama caalchu waaqayyo loo bara sabooddee ana fuura koo maalaan godha jedhee nama foon uffatu dubartii maalaan godha nan dhangalaasa. Shamarran keessa jireenya jiraatan keessatti boruu isaanii beekaa jiraatu. Zaatimis irraajuudha. Raajota ta'u. Irraaju jechuun boruu isaanii beekachuudha. Boruu nama wajjin jiraatanii beekachuudha. Boruu biyya isaanii beekachuudha. Boruu waldaa isaanii beekachuudha. Namni hafuura kana hin qabu waldaa kana yoo fayyadu hin qabu. Namni boruu isaan beeku, namni boruu haadha manaa isaan beeku, namni boruu ijoollee isaan beeku, namni boruu bujee hin beeku, namni boruu saba wajjin jiraatu hin beeku, namni boruu dargaggootaa hin beekne calcee eeggatii baasuun takka gatii qabu. Yesuus raajii moo raajii miti? Akkana jedhannaa raajii laatu. Isin keessa tokko dabarsina kennuudha jira bara raajii. Hafuura qaba waan ta'eef Pheexroos sama jedhu eewundi otoo hafuurri waaqayyoo keessa jiraatu wayi cimna qabu wayi dhibbatu hin beeku turan. Garuu Yohaannis iyyuu Yesuutti dhiyaatee jiraata waan ta'eef yaa Yohaannis jedhee mee dhuga fadhu maaloo eenyudha kan dabarsisa kennu kana waaqayyo irraa fageessu isa dabarsanii kennu jennaan Yesuus dhiyaatee biddeena afaan kaa'e. Ala afaan kaa'a inni qaqqaa biddeena afaan kaa'u inni isa dha. Eewwata bisee bara kanaa warra toon dafqiin warra toon sabaaf hin dhama'iin warra toon saban barsiisiin warra toon saban gorsiin otoo akka barbaade jiraatan foogii yaallachaa akka barbaade jiraachaa dhugaa machaa warra naa jiraa jedhan kan akka Yihuudaa boru dabarsanii warra Yesuus hin kennan. Arraba isaanii malee garaa isaanii waaqayyo irra fagoo warra ta'e. Warra beekaniin laphee dhifamaa hin qabne yeeyyota dha Phaawulos hin dhayin yeeyyota jedha warra amantii isaanii akka cufamaa akka baagatan jedha. Inni calqaba buddeena afaan kaa'u isa dabarsee jedhudha. Jechuun warra haqa sooromanii duroomanii akka garaa isaanii jiraatanii garuu warra mana waaqayyoo ijaara. Isatti meetoo lammaffaa tokkoffaa boqonnaa jaha sagalii sana warra gidiramoota warra waaqaaf hin taane beekumsi isaanii qabeenyi isaanii birri isaanii barumsi isaanii warra waaqaaf hin taane warra waaqa irratti ka'an warra waaqaaf safuullaan warra waldaaf safuullaan. Shamarree bara kana utoo hin taane shamarreen bara sana afuruu qulqulluu qaban afuritti kan hin dhangalaane waan ta'eef yoo ilaaltanii waa'ee mataa isaanii hin beekan borumaa rakkataan hin beekan isaaniif jiree nyaachuu dhuguu bashannanii jiraachuu. Qorontoos keessatti akka jedhu nyaachuudhaaf taa'anii sirbuudhaaf ol ka'anii afur qulqulluu keessa waan jirre namni kun miliyoona sadii harka tokko tumaa ta'e bulleedha gaala mootummaadhaan kufanii bulanii jedhe afuricha akka hin jiru ayyaanicha hin qaban simboo waaqayyoo hin qaban laphee isaanii keessa qulqullummaan jiru. Waan godhaan hin beekan herreega mataa isaanii hin qaban jiraachuun biddeen nyaachuu jiraachuun saalbaajii ofiitti fakkaata. Yoo ba'an akka waan achi ga'anii galatti yaadu yoo fedha waaqayyoo isa jedhu hin beekan. Shamarreen durboonni raajii
borusani oppe gochuda wan bortambe bare fada wan bortambe rajira be chunkan oppe go wan bortambe wala tijira tambe namni sum boru e nyakata ebe biya ke tijira tambe biyi sum kallati kam du do chakka jirto be mota ta sambu shube ajanda salibe wana galtina rifatan hinanan borusani wan be kali akamitin obsani e basani be kagaan akamitin baratani e sakagaan eenyummaa isaaniif gala fakkeenyaaf bulchaata uyyoota haqa barachuun akka barbaachisu beeku kanaaf barachuun qaba jedhu kanaaf akkas ta'uun qaban abbaa qabeenyaati yoo ta'e akkamitti akka abbaa qabeenyaa ta'an akkamitti akka guddatan akkamitti akka sooruman beeku kanaaf bara isaanii keessatti raajii raaju jechuun boruu isaanii bareechanii beeku boruu namootaa bareechanii beeku boruu biyya keessa jiratanii bareechanii beeku warri dhiirotaa immoo maal godhu jedha mul'ata argu jedha eenyummaa ofii dhugaa eenyummaa ofii eenyummaa sirrii kan hiriyaa ofii eenyummaa ofii biyya ofii beeku meemmee warra jirtan boru Itoophiyaan biyya guddaa biyya soorritti biyya namni nutuu itti baqatu biyya Ameerikaan dhufee itti gargaaramu ta'uu ishii nan beeka warra jettan akkana jennee gabaabbaadhu hafe jechuudha kun mee warri biyya keetii waan kana yaadu akka kutaa galateeffadhaa koyka Itoophiyaa boru guddatti mon guddatti Itoophiyaa keessa gujeen tokko miti laaliga gujeen maaksim fayyanname dargaggoonni mul'ataa argu eenyummaa isaanii boruu beeku nama kaayyoo qabu moo kiyyoo qabu hin danda'u nama waan ta'uu dhalate beeku nanna gada nama jedhe murteeffate birrii dhabuun hin teessu nan bara dhayee nama kee takka iskiriiptoon dabtari dhabuun hin teessu kibiyyaa mana barumsa dhabuun hin teessu mul'ata arguun eenyummaa ofii beekuun mul'ata arguun seera nama keessatti arguu miti suusiin namoota baay'ee seera nama keessaa baasu never haati qotooti qaramichoo haaduutti dibdee seera baafti kun dibata miti dursa of arguudha dursa eenyummaa ofii bareechanii beekuudha hafuurri qulqulluun nurra dhufeera yoo ta'e nuti hafuura qulqulluu kana nurratti dhangala'eera yoo ta'e guutamne yoo ta'e mallattoon nama hafuura qulqulluun irratti dhangala'ee maal fakkaata ani hafuura qulqulluun qaba yoo jette jireenyi koo keessatti ani waaqayyo bulaan jira yoo jette asana nasa oolmaan koo jireenyi koo namni wajjin deddeebu nama hafuura qulqulluu qabudha jetta yoo ta'e mallattoon ati nama waaqayyo ta'uu keeti hafuura qulqulluun guutamuu keeti maali lallabuudhaan noo inni waan biraa rajulah no inni waan biraa warra hafuura isaan qabne harree raajilaachiseera waan ta'eef kennaa wayii namaa kennudha no quuroonuuf hin beekani jetti waan ta'eef mallattoon nama hafuura waaqayyo of keessaa qabu mallattoon nama an hafuura waaqayyo isa karaa yoo dubbatame guutamee jedhu maali jireenya kee keessatti akkamitti beekamu namni hafuura qulqulluu qabu akkana birrii kiisii qabutti bahee mul'atu mallattoon hafuura qulqulluu namarra jiraachuu jireenyaan mul'ata malee jiruu namaa kennee mul'atu jireenyaan mul'ata Yohaanisi qonnaa 14 lakkoofsa 15 amma 22 gaggabaabsinee haasofna jireenya keenya keessa waan nu fayyadu waan beeku dhammallu akka beeknuuf nama argata jira dubbiso mee dubbiska kun shanii kaafne Iyesuus itti fufee isin yoo na jaalattan abboommota koo in eegdu ani abbaanan kadhadha ila inni bara baraan isin biraa jiraatu kan biraa kan isin dubbatu in kenna inni isin dubbatu kun hafuura dhugaa biyyi lafaa waan isa hin beekne isa fudhachuu hin dandeessu isin garuu inni isin wajjin waan turuuf isin keessas waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu ani qobaatti isin dhiisu gara keessan nan dhufa yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee anaan nan argu isin garuu waanan jiraadhuuf ani waanan jiraadhuuf
isinis immoo jiraachuudhaaf waan jirtaniif bakka na agartu. Jiraachuu waan hin jiruuf ani waan hin jiraadhuuf isin immoo jiraachuu waan jirtaniif maal gootu na agartu. Yesuus wayi deebi'ee lafarratti agarraa hin agaru. Innanna wal bira jiraanna na agartu. Ani nan jiraadha isinis hin jiraattu. Achitti wal agarraa. Gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa anis isin keessa akkan jiru beekuuf jirtu bakka nagaa. Ila dhaggeeffadhaame gaafas ana abbaa koo keessa isin na keessa Sillaaseedha. Sadanuu kan wanti fiduu eenyuun afur dhugaa sun yoo dhufe maal godha isin wajjin jiraata isin keessa jiraata. Kanaaf ana akka ijoolleedhaaf abbaan qabne qobaatti isin hin dhiisu. Ani waan hin jiraadhu isin immoo jiraachuudhaaf jirtu. Ana abbaa koo keessa isin na keessa laal Sillaaseedhaaf sadan tokkummaa Waaqayyoo akka bifa fakkaatu sadin uume mirkaneessuudhaaf asin keessa isin na keessa abbaan na keessa wajjin jiraanna bara baraan. Haleluuyaa. Kanadha afurichi yoo dhufe isin keessa jiraata sinii dubbata. Afurichi yoo dhufe isin barsiisa sin keessa jiraata sin faana jiraata. Amma yoomitti amma bara baraatti si wajjin jiraata sin keessa jiraata. Naanis immoo nan dhufa abbaa bira dhaqee iddoo jireenya isinii qopheessee nan dhufa. Dhufeensi fudhadha amma gara abbaa koo deemee mana abbaa koo keessa iddoo jireenya baay'ee jira nan qopheessa. Dhufeensi fudheen asan sin fida anisas abbaa kootas isinisas wal keessa waliin jiraanna. Amma bara baraatti inni jedhu amma Sillaaseen sadan tokkummaa Waaqayyoo abbaa bira jiraanna. Ana abbaa keessa abbaan na keessa isin immoo na keessa. Kan immoo kana godhu eenyuun bara baraa sin bira jiraata kan jedhu hafuura qulqulluudha. Kanaaf nuyi hafuura Waaqayyoo keessa qabna. Mul'ata qabna. Jireenya koo keessa hafuura Waaqaa jira yoo jennu namni mallattoo hafuura qulqulluun guutamuu of keessaa qabu maali jettanii tokko jireenya haqa jiraatu jireenya bara baraa jiraata. Jireenya haqa jiraatu ganaa karaa ga'ee waan geeddaru qaba miti. Jireenya bara baraa jiraachuu jalqaba. Otuun beelli jiru hiikoo kan bara baraan jiraatu. Otuun dheebuun jiru hiikoo kan bara baraan jiraatu. Wantoonni jireenya bara baraa keessa nama baasan baay'ee. Wantoonni abjuu nama xiqqeessan baay'ee. Wantoonni akka namni akka duwwaa jiran faayidaa haadhaatiif jiraanne isa boruu galmee akka deemnu godhu baay'ee. Kanaaf namni tokko hafuura qulqulluu qaba taanaan hafuura qulqulluu amma bara baraatti kee jira taanaan dandeessee hafuura qulqulluu kee jiru kaaduu hin dandeessu. Daandii keenya dibattee nu biraquu hin dandeessu. Hafuurri qulqulluu inni bara baraatti kee jira taa'ennaan boru deemee abbaaf ilma wajjin jiraata taanaan atadhayyuu jiraanya yoo jiraatu yoo beelofteeyyuu yoo dheebotteeyyuu jireenya jiraattu jireenya bara baraati. Beela uummatummaa keessa nama hin baasu. Dheebochuun sooromuu iyyoomuun hafuurichi dhugaadhaan si keessa jira taanaan jireenya tadha jiraattu jireenya bara baraati. Sinii dubbataa hafuurri dhugaatu iyyoo sin bira jiraata. Siniif immoo maal godheera siniif dubbataa. Waa'ee keessan dubbataa. Yoo namni sin ka'e dhugaan keessa yoo dhokatu yoo namni sin miidhe balbala yoo sin cufe lakkii mucaan koo akkana miti nuu dubbataa. Nu barsiisa. Dhugaa keenya ifatti nu baasa. Kallattii nu qabsiisa. Nu dubbata. Jireenya keenya keessatti. Kanaaf ati hafuura qulqulluun guutamtee ta'ee jennaan gabaa lama dhaabattu. Yoo rakkattee yoo rakkadhe jettee rakkina keessa bahuuf gabaa lama dhaabattu. Mootummaa lamaaf hin bitamtu. Abbaa akki ta'e hiriyaa taasifachuu hin dandeessu. Namni ati faana walii galtee jiraachuu dandeessu nama jireenya bara baraa qabu duwwaa. 15 dabaa. Amma torbaatti dabaala. Yesuus ammas garuu gara sana ergee dhaqe. Annan deema. Isin keessa namni tokko illee sana taree nan gaafate nan deema gara sana ergee dhaqe hojii koo xumureera. Waan ani kana jedheemi garaan keessan baay'ee gaddeera. Garuu dhuguma isinitti hima. Yoon deeme siniif wayya bu'aa buufattu yoon deeme siniif wayya. Yoon deemuudhaaf baadhee
Inni sini dubbatu dura dubboo keetar inni sini dubbatu sun kana keessa hin dhufu. Ani yoo dhaqe garuu isa sini fanergaa sabara bara simbira jiraatu isa sini dubbatu isa sin gorsu kana maalan godha isini fanergaa inni yommuu dhufu ela waa'ee cubbuu waa'ee qajeelummaa fi waa'ee firdii biyya lafa maal godha inu hubachiisaa jedha. Isaan kana gaa bakka waa'ee cubbuu isa sinnatti amanuu dhiisdan Yohaannis isa dikuna jaawwatu walitti qabee boqonnaa torbaattilsaa Waaqayyo abbaa sin jaalatee nama sasanii kenneera. Namni natti amanu jireenya bara baraa qaba. Namni natti nama mateera cubbuudha natti amanu dhiisuun gooftaatti amanu dhiisuun cubbuudha. Dhuga baay'isa keessa kan taasifadhaa. Natti amanu dhiisuun cubbuudha. Qajeelummaan immoo isaan irra fudhatamuudha. Nama qajeelaa ta'uu koo ibsaa. Mallattoon afur qulqulluun guutamuu keenya dhibbii yemmin dhibbelleen in gorsa yookaan in gorfama. Bakka waan namni namaa jiru dhagaa. Namni wayii fuuna gorseedha. Nama gowwaadhaaf ulee dhibbiyyuu dullaa dhibbiyyuu ta'u. Nama qajeela garuu ifata tokko sirra ta'a. Nama qajeela al tokko ifattee nan dafee sirrata.